Jajira molboko. Cira wajira wanta wajira dubbiya na dubba chura khajir rotta kitani na nabba ko da baro le sira raka bimale Rabbi jaka wallahi ajanda ba da jira ma ajanda fute ha wa babali bakate ababale sheikh jala baba de ale kare darasa fakata o kanamo Enaria tanuka ulera mali Ferrari ajudi dane jatino pare o mi tu ko makan kishar goda ajandi chasini hima undi ke sari yuko prin kishar idama kishar goda ha mali dole agara ke tatiyate mo nina dura bijateo me gatiga ne sibra Basa di woi kana di basha mo di pafurio antena da ajanda kala yi saatin tane der gitani namne asiya Asli acara se jolle de mina asmana cilalla ti wajine ni yo ko da ko tay wajju mandan na bit manna acuman asla tu inde bina basan jiru na bake nya basan jiru kopling gola undi ke sari kopling di abdi ke sacho wasit me kaba natti indubbanni ani si bilbilare masmarana jiru adda fago ide men bellama kaba yu bellama gargarsa saati natti darbe jira saati bellama gargarsa ngola fani garo durat kosi entala kana fi sheka kana ragatu fani balu bicha tu badi kaba je malam be lama jala ragatu fani on wa badi macanya anar kasi beti dan itu mudah kan roh tua lah beti ragata muda ina barinati amma animo yada wa inkaba ijole ko pringo la jabada share goda si ma jette mo ba ani yadu ma deki kashan ni wayira du badden deki ko bashan warabina bek sirra deki kashan ra du bachumar bade mare deki kashan to ko aseke ni saganta gargarsa wa inkaba saganta gargarsa ko tacci de mafani jolle oboleti kenya argitani tu ilmano ramo undi kesani yu argitani tu anda fetu ajanda kana jalen jurula oboleti kenya hada wan kamne ya oromo dirada buko bafi chokolan te wonti biranjuru dalatuna no wala gati sababu frega de chokolan te ummatu ma kanje chokone manena biramiti na biran ko maddu warra motuma to ko bacci senjira foto tergenjira kaida warra motuma yo dubbi hokkite media rage risani tilecce please de wa kana temale ngolenu jolle si mo kana gargara de sitti badera politique nya kana yo rabbi jede biya la tergine yal cibna wani sitate bayena magadisi sa dala tunanno wala gati hadan kabdu abban kabdu oso abba kenya oto shambusa buskuti wala ke tabaste gurgurtu ngafto ko dadabde ana dadabu jonjofte ratukufte yo ummanni kuma taman do fege de frawli tichas na wama bakkanam ni jiru nam tiktokin of man nam wanti frawli le do fe wa kuma di bashan to ko bi de to ko tikenne no so wa kam no yotti kedine muta kana kuma nama to koti intala oromoti hada kenya wanna magabisisu himbaranni hada babanda imara radwan charrabara chun arganni agesani charrabara chun arganni intalli hada babba male guddatti kutala male baranni hireen simalte chuda obbolese to kitti kabdi no dukku barrabo e dukku jonjor rabo hireen sin kabdu buskuti zaiti like fatte duketi like fatte buskuti hojjette gabaa keessatti se gurgurte of jiraachu te hireen si chuda talatu esati indala oromo dalatu nanno wallagate chuda isini fide du fenjira ha ummata agenda male jiraachu nandeen maatu sinni be yo isin kullaa si fidde boniyen maatu
diddeen jedhaan immoo faallaa keessa jechuudha laalami waan isin laallatu waan isin laallanne bara Tidee binaa koopiriin godhaa namni obboleettii qabdan namni dubartii jala qabdan keessattuu dubartoonni shoora guddaa taphachuu qabdu obboleettii keenya kana warri waldaa adda addaa qabdan qaxxitaa lakkoofsa siisinii kennee wal qunnamsiisa akkaawuntiin kan siitii qaxxitaa waldaan shanangibee waldaan wallaggaa waldaan jinnii waldaan sikkoomandoo waldaan oromoo keessattuu dubartoonni oromoo biyya duniyaarra jirtan rabbiin hiree isinii kenninaan bakka gaarii abbaa manaa gaarii qabdanus abbaa manaa mucaan kun amma والله هذا لبيك ولا أبى تشوف دم هندو يسوي وجا كنان دو mana nama hojjechuu galtee dhaggeeffadha. Fuulli sii kuni qaamni sii hudduu sirraa waan arge kutanii doktoroonni Paawulos jinni itti laxxafanii bakka hiyyeessa kaa waan qabdu biyya alaa deemuudhaa hireen qabu. Itti laxxafanii fuula sii buburree. Mana namaa hojjechuu galtee saraatanyaa kushiinaa. Ijoolleen qaallittii dingata dhaqanii arganii iyyanii jennaan qaallittiin mana keessaa gadi baafte. Mana namaa hojjechuu miti keessummummaa kadhattee buluufuu dhugaadha. Amma mana koo yoo siin dhufte mucaan koon barraaq. Dhageessanii mana koo otoo siin dhuftee bulte mucaan daa'imni koo waggaa sadii immoo maal hin iyya. Jaraafis dhugaadha garuu namni ijoollee miti jette namni guddaan narraa goruu malette. Ergantana ammas buskutii tan deebi'e jette namni abbaa narraa bituu miti fuulleetti narraa baqateette. Buskutii dhibba ga fudhee qabaa dhaqeen dhibban isaa fudhee gale jette. Namni narraa bituu dide. Kuyyoo sirrifachiifne maaltu sirrifachiisa. Ajannaa ustaazaa irratti faallaa keen jira qabadhu silaa na beektu silaa xabaqaa dubartiitii sittu dubartii jalli isaa rannaan jettu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Obboleewwan keenya dubbiin akkasii itti deemaa jirtan miti. Namni raggaxamuu qabu intala kanaa miti ustaaz bayaan miti. Intalli kun ustaaz bayaani erga wal fuudhan yookaan meeqa. Intalli kun nama amantaa biraarraa amantaa islaamaa qabattedha. Tokko jedha qabadha. Nama amantaa biraarraa amantaa islaamaatti baqatte. Tarii isliminnaa yoo likkiitti hin barre. Tarii waan isliminnaan dha'u waan isliminnaan ajaju yoo tarii likkiitti hin barre ta'a. Namichi inni kana godhe hafeeti dhiirtinni surree uffatee dhiira ofiin jedhe maal abbaa keessanii dubartii caal ture. Maal abbaa keessaniitiin anasiniin jalaa jira. Maal abbaa keessaniitiin dubartii caal ture. Dubartoonni warri jala deemtanii immoo akkana qabigaa qabirratti jettanu sirratti qabu bismillaahi. Dubbii gandummaa deemaa jira dhiiraaf dubartii gidduutti akka laalutti jechuudha. Gandummaatu deemuu jira jechuudha haala kanaan. Kokkoffaa intalli kuni nama amantaa biraarraa gara islaaminaatti dhufte tokko. Ijoolleen amantaa biraarraa warra gara islaaminaatti dhufan guutuun jiraa miidhamtoota. Ana jedhe ulama barbaadan fidaana wajjin naasomne. Dhageessanii anatu jedhe miidhamtoota baay'ee miidhamaa jiru. Baay'ee miidhamaa jiru. Hundinuu shahaadaa qabachiiseeruma. Gadhiisuu malee ijoollee yeroo shahaadaa qabattee dhufte amantiin islaamaa nama ajjeesiseesi waa hunda. Sheeka fakkaatee areeda dheereffatee meeqatu amma salphina gadi baafnuunee sheeka guddaa isin jettan ka intala islaaminaa qabatte nikaasii dadheera jedhee onlaayinitti dawwalaa bulu fiduu walitti gadi aanume fidee fokkisiisu akkamittiin sheekni tokko islaaminaa qabachiisee shahaadaa qabachiisee kee ofii fuudha jedhan wal fokkisiifnaa wal fokkisiifna sheeka fokkisiisuun islaaminaa fokkisiisuu miti naa labuukum dhageessanii mucaan kun islaaminaa dheengaddareef shahaadaa qabattee gara keenyatti dhufte ustaaz bayaanii wal caqacaqaa turan dubartiiniif dhiirri jireenya keessatti wal caqacaquun jiraannaan wal ajjeesuu fa'i jiraatu dubartiiniif dhiiqaata sinitti mi'a na dhaga'uu diddan malee warraaf abbaa manaa gidduutti wal caqacaquun jiraannaan qilleensi hin galaa fireendiin hin galaa dhaqanii bakkee buluun hin galaa shayxanni hin galaa jinniin hin galaa dhiirri galee mana bulaa
يروبا منا آري منا كسابة يريبر يلا دابا تجي رول كده يبلو دن دال كاكير أبوليسو بولتي كيسة تيكين جرانان الله كي أنا سينجري أبولتي جنان جاكي كيسة تيكين جرانان والكتاني منا باني بلون جرانان جيمي دي سي تجري إنشا أبولتي كو أنا سينجري وانا جري فكابا نما أبجي سجرا سينا سينتي بندن دال أكيسة دي أما mucaan kun shahaadaa qabattee isliminnaa qabattee ummata keenya dhugaa deeggaraa girri isaan ta'inaa dhugaa deeggaraa shahaadaa qabattee isliminnaa dhufte maashaallah rabbi ishirraa jaallatu erga dhufte ustaas bayaanii wajjin jirti hadha wal lolu ustaas bayaan gadi ba'anii wayyoo jedhe anta kaa ajandaa jiraa oofeen beeku olii gadi umurii koo jechuudha footoo jiraa maxxanseen beeku oofees hin beeku sana booda boo'icha kana gidduu akka waa jiru nama galuu qaba ture walloluu addaan ba'uu jee tokko addaan boochiftee maal jettee maal jedhanii araaramanii maal jedhu kana gidduutti waa galuu danda'a qilleensa gala namichi kun siin ta'u ana sii wayyaa ka jedhu inni butaa sini galee ishi wanni taate immoo taate namtichi sheekni kaanaadaa jiru sheekni immoo keessa taa'ee markazan qaba jinni qaba jedhee kaanaadaa keessa jiru akkamitti satartanii intala shahaadaa qabattetti duuluun maali barbaachise ilmaan islaamaa deebii barbaada sanuu dhiira sanuu nama kaanaadaa jiru sanuu nama sheeka ofiin jedhu dhiiftanii intala kaleessa shahaadaa qabattee dhufte gandummaan islaamummaa keessa siin gale moo maali naa hima namni kaleessa shahaadaa qabates namni umurii isaa guutuu shahaadaa keessa jiraates hojii isaatiin rabbiin biratti dhaqee wal ga'a malee namni oggaa 50 oggaa 90 shahaadaa qabatee jiraatee islaama ta'ee jiraateef namni immoo amantii biraa keessaa hadha dhufee shahaadaa qabatee jannatal firdoosiin argachuu mala kana baranne akkamitti mucaa miskiina mucaa dubartii balleessiteetti balleessiteetti kophaa balleessitee amma dhuguma dubartiin tokko kai dhaqii paantii kee baafadhu jedhamtu malee paantii baafatti amma duuti koo kanaan wal dadhabna manaabsi dubartiin tokko dhaqii paantii baafadhu jedhamtu malee biyya eessaatii jedhattee paantii baafatti sheekni inni kaanaadaa taa'ee paantii baafachiise maa itti duuluu dhiiftan erga duultan immoo maaliif namichaa wajjin ittiin duullesin maaliif isii qofatti duuluun barbaachise dhageessanii namicha sof jibokkisiisaa suuraa isaan asinii fida dhahaasas naalabu shaklu warri kaanaadaa keessattu immoo warri kaanaadaa keessa jiran hattoonni ija baasiin kaanaadaa keessa inni jarri maallaqa doolaara 25 nyaatanii abbaa abdii 10 nyaatanii nama hunda nyaatanii anqannaan alana haadha manaa nama hatuu eegalani eenyu warri kaanaadaa keessa jiran ana sinin jedhe naalabu shaklakum dhageessanii warri kaanaadaa keessa jirtan maallaqaa maqaa ispoonsoraatiin ummata saamtanii dadhabdanii amma immoo haadha manaa nama allahumma najjinaa min alkaanaadaa ummanni kaanaadaa keessa jiru ana community guutuun na hatiya community guutuutu doolaara 25 na nyaatee taa'aa jira viidiyoo jalaan qabaan nan baasa gadi isa walirra deemna isa isin maallaqan kenninu jettaniif dhawwattanii an biyya baqaa keessa taa'ee maallaqa akka itti fudhadhu anatu beeka naalabu shaklakum inni isin maallaqa nu saamtan qannaan amma dubartii nama saamuu eegattanii sanuu sheekni qunxulloon isaa amma sana ga'u amma harree ga'u qunxulloo amma harree ga'u akkasatti raasaa viidiyoon kenna qaqqabeera maal abbaa keetii fidda gaamma anas isaa tila telegiraamii liinkirraa fudhaa dhaqaa jala footoo isaas cidhaan isaa isa haga fardaa ga'u sinii baasaa tu'aaleek areeda kee udduu kee keessaa buqqifadhu udduu keetti kaadhu naata tibbadaa ishar muuxaalii maalan nu akkas tallikkii haadha keetti bakana booddee aanaa jechuudha kana booddee tallikkii sitti kaanaadaa keessa teessanii sheeka ofiin jedhaa ijoollee reef islimiinaatti dhufte barbaaddanii sanuu warra namaa dogoggorsiiftanii irraa waraabbattan isin waan aftan seetanii ana jira gaa hattuu ilmoo hattuu nama meeqa bochiftan kaanaadaa teessanii nama meeqa bochisaaftu halkanii guyyaa amma immoo daabboo hatuu eegaltan ana mata adda keessatti laxxabse
Toni kan ada keessatti nu abbaan manaa keessanii akka caalaan jala bartatti sagaltamni tokkoffaa hattoota maqaas bosaraatiin ijoollee nyaatanii jiru nu boochisaa jiru lammaffaa immoo viidiyoo seeksii eegalanii jiru. Dhageessanii viidiyoo seeksii viidiyoodhaan dawwalanii warri Kaanaadaa keessa jiranu ijoollee biyya Arabaa keessa jiranu viidiyoo uffata baafachiisanii namni seeksii barsiise dhiirota Kaanaadaa keessa jiranu bartatti sagaltamni jira. Ana sirriitti ma oolumni si sodaate ana sirriitti ma hattuun isin maallaqa harkaa hattan naataachuutti badaanna. Dhageessanii kastan sirriitti maan likkii keessan jechuudha. Imala nan jiraafan malee waan ta'e mijeeffataa jiraafan malee walitti qabee hunda kee wala maanguddoo taate wala sheeka taate wala qeesii taate wala koominiitii keessaa viidiyoo waraabamtee irratti ergamte wala balgaabaa muxxee haadha keetii qabrii keessatti salchiisa. Duuriyyee galcheechuudha akkas gadi bu'ee si arrabsa jechuudha. Haga birrii koo bakka taruuti. Wala moluu taate mataan sirra jiraate addeera jimmii taate addeera qussummuu taate dantaa kee qabuudha. Haga gaafa birrii koo qabatu koominiitiin edimentan jettan hattoota